mootummaan Eertiraa Itoophiyaa waliin mari'achuuf qophii ta'uu ishee beeksifte. Ashamaa dhaggeeffattootaa fi jaallatamtoota maatiiwwan miidiyaa Gilolee odeeffannoo wayitaawoo ta'an qabannee jirra. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Mootummaan Eertiraa Itoophiyaa waliin mari'achuuf qophii ta'uu ishee beeksiste. Akkuma beekamu mootummaan Eertiraa dhimma itti fayyadamaa ulaa galaanaan walqabatee sochii Itoophiyaan taasisaa jirtu danquuf jecha biyyattii keessatti nageenya tasgabbaa'aan akka hin jiraanne taasisuun jijjiirama kana buufachiisuuf jecha shororkeessitoota kanneen akka Faannoo fi Shanee leenjisuudhaan gara Itoophiyaatti galanii gocha shororkeessummaa lammiilee nagaa irratti akka raawwatan taasisuuf biyyattiin gama dinagdee fi siyaasaatiin gara duubaatti akka deebituuf sochii adda addaa taasisaa turuun ishee ni yaadatama. Haa ta'u malee yaaliin diigumsaa isheen taasisaa turte milkaa'uu waan dideef yeroo ammaa kana waldhabdee Itoophiyaa wajjin qabu karaa nagaatiin furuun qaba kan jettu oduun gola sana baatee ibsiteetti. Egaa jaallatamtootaa fi dhaggeeffattoota keenya qophii qabannee asumarraan ni golomnaa. Galatoomaa.